lugatti hogganoota OPDO keessaa bifa addaatiin jijjiirama guddaa nama fidee kuni dhugaa namaa dhoofsuun hin barbaachisu. Lammaan waan adda hojjete. Lammaan qofa osoo hin ta'in aduun isaa waan gaarii hojjetaa jira. Kan kun waan haala muumiti. Haasaa san keessatti aarii qaban ati fakkaata doongora ture waan hin barbaachifne dubbataa ture. Sirrii hin turre. Keessattuu gameeyyii biyya galan irratti wanni ni jedhe totally unacceptable. Sirrii hin turre. Anis lammaanis abiyyees warri har'amu mul'annu kun baqqalaanis jiraachuu duratti gameeyyii qabsoo kanatu ture. Gameeyyiin qabsoo kun dukkanatti ijaa baasanit yeroo 1960 keessatti yeroo Oromummaan diigamtee namni Oromummaa isaa wallaalee ittiin qaaffataa turetti yeroo wanni Oromiyaa jedhan ture hin jirretti yeroo afaan Oromoo hin turretti namoonni hagoon qubaan lakkaayaman uummata kana salphina keessa baasuu qabna. Haqa uummata kanaa eegsisuu qabna. Yaani yeroo dubbatan gaara dhiiban dukkanatti ijaa baasaa turan jechuudha. Tarsiimoon walii ta'uu dhabuu dandeenya reettolata wajjinis taate nama biraa wajjin. Aarsaa isaan kafalan garuu gumaata isaan uummata kanaaf godhan garuu waakkachuun qabsoo seenaa qabsoo Oromoo beekuu dhabuudha. Galata warra jiru kana yoo salphifne warra wareegames xiqqeessaa jiru. Haasaan akkasii lammarraan eeggamu. Jarri kuni okay OPDO irraa hiree argatteen tarii jarri kun akka galuu irratti shoora taphattee taate. OPDO akka uumamtuuf abaa'otu hojjete ba. Ani fi ati nama akka taanu akka Oromootti mataa ol qabannee akka dubbannu qabsaa'ota nu dura hojjetetu nu dura turetu godhe. Oromiyaa uumanii qubee uumanii afaan Oromiyaa kana kaayanii afaan hojii godhanii siyaasa gal keessatti isa guutamaan fa'a. Oromiyaa isaan uumuu santu qubee hojiirra oolchuu santu dhaloota qubeettu qeerroo Oromoo ta'e. Qeerroo Oromootitu OPDO boobaa abbaa Tsahaayyee jalaa baase lammaa isaan hurruuqanii ukkaamsaa turan. Ukkaamsaa jalaa baasee gara fuulduratti baase OPDO inni xirooftuu jedheen san xiqqoo foolensii akka uummata Oromoo duratti fayyadatu godhe. Kanaaf galanni gameeyyii qabsoo Oromoo bifa saniin ta'uu hin qabu. Keessattuu lammaa Magarsaa irraa wanni akkasii hin eeggamu. Lammaan sanirra doongora hojjete dhiifama gaafachuu qaba manguddoo ta'e. Kuni siiriyasii. Kan gama dhimma sooshaal miidiyaatii fi maalirra dubbate it's fine. We're rivals miti akka isaan tokko hordofuu barbaadanii isaan tarsiimoo tokko hordofuu barbaadanii sunumaa miti. Bullee afaan hin darbannaa isaanis afaan hin darbatanii kuni rakkoo guddaa miti. Garuu kan gama gameeyyii irratti godhe sun sirrii miti. Kan gara qabsoo wal saamuu maal jedhamu. Galata qabsoo tanaa bar hamma isaan hin hojjetinii ol itti tuulaa turre. Hamma isaan hin hojjetinii ol galata kennaafi turre. OPDO waggaa 25 dura waan isiin hojjette sadarkaa irraanfatuutti uummanni keenya galata kennaafi ture. Maaliif? The Oromo people are very unique. Uummata addaati uummanni Oromoo kun. Kaleessa eessa turte? Kaleessa maal naa goote jedhee gadoo sitti hin qabate. Hin irraanfatu gamu. Hin irraanfatu. Gadoo sitti qabate waan gaarii ati har'a hojjettee si wakka. Waan OPDO waggaa 25 saba keenya goote. Dhiiseefit hojii gaggaarii xixiqqaa lammaan fa'aa hojjetan baasii itti ibsee maagnifaay godhee guddisee mul'isee galata dhugatti humna isaaniitii fi gumaata isaaniitii ol ta'e kennaafii ture. Uummanni biyya alaa isaan quba itti raasan kunis yoo kan taatu taate sagaleenis qabsoo kana bira dhaabbachuu qofa osoo hin taa'in humna lammaffaa irratti deeggarsa guddaadha godhaafii ture. Namni gahee isaan saamaa jiru hin jiru, wanni isaan rirrifachiisus hin jiru. Duula na filannaadhaas fakkaata. Duula na filannaadhaas yoo kan taa'u taate uummanni Oromoo kan isaa ta'u ni filata. Seera filannoo fi adeemsa filannoo sirreessuu irratti mormitoota wajjin gatta'anii kafaa wajjin ta'anii mari'achuudha barbaachisa malee gadi bahanii waan nama xiqqeessuu fi waan mataa hundi godhan qabu. Wanta kan dabalu waa'ee gameeyyii irratti warri mooyyaaleen bahee jedhee dubbatu. That was hurtful. Sirriin turre. Warri abaa'oo turan bar dogongora haa hojjetanii waan federraa haase. Wayyaaneen abaa'oo OPDO godhuu waan dadhabdeef OPDO uumte. Abaa'oo OPDO godhuu waan dadhabdeef hogganoonni abaa'oo isaanirra itti qoosan kuni meeshaa diinaa taanee uummata keenyan saamu.
ummata keenya ajjeechisiifne saba guddaa kana qabannee kittillayyoo maxxantuu hin taanu maxxantuu ta'urra du'a filanna jedhanii akkatti dhumanii baqa filanna jedhanii biyyaa bahan biyyoo fi yaadan san baqa jaalatanii deemu waggaa 17 bosona turanii hogganoonni abaa waggaa 17 bosona turanii ji'a 9 qofa biyya keessa taa'anii meeshaa diinaa ta'urra dhumuun wayyee kan bosona galus bosona galee kan baqatee biyya alaatiin qabsoo bifa itti mul'ateen godhaa turan. Oppidoon gaafa waan isiin filattanii beektan. Har'a yeroon keessattuu afaan ofii haasa'aniin oppidoon faan Dr. Lammaanis afaan ofii haasa'aniin reconciliation araaraaf nagaa buufna. Ta dabarte taafte guddoo ja'anii yeroo waamicha godhanii namoonni osoo mashakkan osoo uummanni itti iyyuu risk fudhatanii yeroo isaan galan kanatti kabajaa itti horuu qaban. Warri ODF yeroo galan indoosi gochuu xiyyaa miti waan isaan jedhan. Yeroo galan riifoormii jijjiirama dhufu kana deeggarra jedhan malee oppidoodhaan wal dorgomnaa hin jennu. Kabajaa itti horan ijoollee kanatti. Kabajaa san dachaa godhanii deebisuu qaban turan lammaffaan. Dachaa itti of dhaaduu osoo hin ta'in osoo reessi galuurra jedhanii waan akkasii waan hin taane miimoorii badaa namatti fida. Kanaaf obbo Lammaan kanarraa akkasirraa abdiin qaba. Wanni isa aarselleen akka dabru abdiin qaba. Kan keenya gara fuuldurallee dhukkee walirraa kaasuuf teenya. Kanarratti Jawaari bakka ammaa waa'ee haasaa obbo Lammaa kanarratti fakkeenyaaf gaafa obbo Abbaay Tsaayyee walgahii irratti geggeeffameen OPDOdhaan maaster pilaanii Finfinnee kana hojiirra akkan oolle kan danqaa ta'e isin ammoo sirriitti isin galchina jedhanii gaafa hawaasaa irratti magaalaa hawaasaatti itti dhaadatan sagaleen waraabbiidhaa kan kallattiidhaan bira ga'e OMN ture OMN tu gabaase booda ammoo gaafa Burraayyuu irrattis bara 2015 keessa obbo Lammaan har'a haasaa taasisan kun caffee Oromiyaatti afayyaa turan gaafas haasofni isaaniitis akka miliqee OMN bira ga'e beekamaadha. Hedduun isaanii wantoonni dhokataan turan OMN bira ga'anii OMN biraan ammoo uummata Oromoo bira dhaqqabee sadarkaa itti uummanni Oromoo sadarkaa kana ga'u kan taasise tokko kana. Yeroo obbo Abbaay Tsaayyeetu OPDO walitti qabanii sirri isin galchina jedhanitti miidiyaan biyyattis kallattiidhaan achi ture garuu hin gabaafne OPDOon isin mormanne hin dubbanne har'a ammoo bahanii injifannoolee uummanni Oromoo itti wareegame qeerroon Oromoo itti dhiiganii itti wareegamaniin as ga'aniin irra dhaabbatanii injifannoo isaanii fakkeessuun akkamitti ilaalama gama biraatiin ammoo lammummaa isinii kenninee jirraa kan jedhamu fa'a dubbatan obbo Lammaan mooyyalee irraan nama baheef lammummaa kenninee lammummaa kanaan isinii mirkaneessinee deebifneera eenyurraa lammummaan fudhatamee lammummaa kana maa kennuuf namarraa fudhatoo qaama kam kanaaf akkamitti ilaalta? Hedduu irratti dubbachuu hin barbaachisu beektaa wanneen ani ammallee abdiin irraa qaba. Think Lammaan seenaa Oromoo keessatti nama yaadatan jijjiirama kan hunda isa fide jechuu osoo hin ta'in jijjiirama dhufaa jiru kana arguudhaan hiree kanatti fayyadamuudhaan qabsoo keessoo jabaadha gaggeesse. Isa qofa osoo hin ta'in warri wajjin jiran. Kanaaf hiree kennuufidha barbaachisa. Akkuma reefu jetti wanni inni dubbate hedduunsaa haasaan kun haasaa Lammaan adda fakkaanne iyyuu. Actually nera deddeebi'ee ilaaluun dirqamatu. Kanaaf haasaa sanarratti amma gadi baanee hedduu isaa keessaa gingilchaa keessaa hordofaa yoo oolle daranuma wal madeessuu fi daranuma isas miidhuu barbaachisa. Namni kun gara fuulduraallee uummata kanaaf faayidaa qabu natti fakkaata. Gara fuulduraa warri OPDO ilaaluu qabu walii galatti I know they are nervous nasida qabanii jijjiirama kana keessatti galaanni amma isaan yaabbatan kun nurra garagalaa kan jiru sodaa qabanii understandable ni hubatama. Haa taatu garuu Oromoo fi Oromiyaan ijaaruudhaaf deemnu kan haaloo walirra bahan kan seenaa wal saaman kan wal balleessanii miti. Ani amma duras jeen jira warri OPDO hedduu sodaatuun qaban. Kaafaawonis ta'ee baatileen biyya alaa bakka adda addaatti dhufan humni namaa isaan qaban xiqqaa. Wanni barbaadamu Oromiyaan kittilayyoota akka maxxantu humna biraa osoo hin ta'in mootummaa fi namoota of danda'anii akka biyya bulchan gochuu irratti. Amma dura OPDO bilisoomsina hogga jennu OPDOon jabaattee waan uummata ta'u amanummaa fi uummata keenya qofaaf ta'e akka hojjettuudha kan barbaadan. Kanaaf wanni isaan sodaachisee gara kireeditii wal saamuutti isaan geessu. Kireeditii qabsoo kanaa yoo barbaadan dhibbatti haa fudhatan Oromoonni kennaa fi bara. Kennee fi bara Oromoon I don't know why they are so nervous waan akkanaa irratti
yoo agartee gaddeebi'anii waggaa 25 gama yaalee maal jedhan gaddeebi'ee gaafas ati maal hojjette waan jedhutu baba'uu eegala. Kun sirrii miti. Ammas uummata keenya illee kan hin jiru I think lammaan ni dogongore. Nama hojjetu namni hojjetu ni dogongora. Nama dubbatu nama sirrii dubbatu. Waa akkuma waan onnee keenya geesse waan onnee keenya seentee fi waan akka isatti abdannuuf gaafa dubbatu. Gammannetti ammas gaddi ni jira. Haa taatu hireen kennamuudhaaf barbaachisa. Opidiyoon garuu keerful ta'uu danda'udha. Opidiyoon wayyaanee haaraa taana. Dominant paartii haaraa taana. Sagalee uummata Oromoo humnoota biraa ukkaamsinee olaantummaa dhaaba tokkoo qofa jaarra jedhanii yoo deeman taate suniin abadan hin taatu. Don't even think about it. Uummanni Oromoo uummata gadaati. Uummanni Oromoo uummata dimokiraasiiti. Uummanni Oromoo uummata sirna daniinsa paartiitiin amanu. Sirna daniinsa filannootiin amanu. Sirna gadaa keessa paartii kan jiru. Ammallee sun waan jiraatu. Uummanni Oromoo takko qofa jala wanni beekuuf hin jiru. Heddummina jiran keessaa filatee kan deemuudhaaf ta'u kanaaf qopheessuudha qaban filannoodhaaf qopheessuudha qaban sirna filannoo qopheessuudha qaban mormitoota wajjin mari'achuu danda'uudha qaban akka paartii biyya bulchuutitti achi uummatatti gadi haasa'uu fi hamilee uummataatii fi dhaabbilee namoota adda addaa cabsuudhaaf yaaluu osoo hin taane guddatanii mul'achuudha qaban. Waan inni dhumarratti jechuun lammaadhaan karaa lammaarratti cichin jechuun ni gahaa. Opidiyoo xirooftuu hin jechuusan akka xiqqoo fooleen sun irraa ka'u kan godhe karaa opidiyoo dhiisee karaa lammaa waan qabateef. Karaa lammaa immoo karaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waan dhufeef. Qabsoo Oromootiif dhugaa galchuu waan eegaleef. Qabsoo Oromootiif haqa galchuu waan eegaleef. Qabsaa Oromootiif haqa galchuu waan eegaleef onnee uummata keessaa seenee opidiyoo saniyyuu beekee akka ammaa uummanni Oromoo opidiyoon amanus hin deeggarus uummanni Oromoo waanuma lammaa argeef hojii isaatiin waan madaaleef. Kanaaf lammaan karaa opidiyootti hin deebi'in jira. Opidiyooleen karaa keessan duritti hin deebi'ina karaa lamma kan qabsoo Oromootitti isin makte kanarratti citta. Amanamummaan keessan Oromoo qofaaf haa ta'u, sirna dimokiraasiitiif haa ta'u, wal kabajuudhaaf haa ta'u. Kana yoo kan godhu taate opidiyoon hiree qabdi gara fuuldurallee of fooyyessite biyya san keessatti paartii jedhamtu taatee itti fufuu dandeessi, filamuu dandeessi. Garuu filannoo sodaachuudhaan gara dhaadachuutii fi doorsisuu fi kanatti yoo kan deeman taate humna ittiin waa doorsiftan hin qabdanii. Humni opidiyoon wayyaanee ittiin doorsistee aangoo irraa ittiin fudhatte taayitaa ittiin fudhatte humna ummataatii fi humna qeerrooti. Gaafa qeerrooti gadi garagalanii ijama baasan immoo humni sun deebisee isaanitti ijama baasa. Kuni wayyaanee fillee isaan saaxila. Kuni ta'uu hin qabu sirraa'uu qaba uummanni keenyas hiree kennuufii qaba. Dogongora kana inni illee amanuudha qaba uummanni illee hiree kennuufii qaba. Jawaar kan biraa immoo yeroo baay'ee sirraa gubuun barbaannee karaa irra akka jirtuu fi hojii fakka deemteedha odeeffannoo hin qabnu. Waa'een amma itti irra caalaa yaaddessaa ta'e Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru waa'ee daangaa Oromiyaati. Keessattuu weerara daangaa Oromiyaatiif ajjeecha manneen jiraatota barbadaa'uun godina Harargee Bahaa Cinaaqsan irratti raawwatamu akkasumas immoo Wallo Aanaa Baatee irrattis haalli jiru baay'ee ulfaataa fi lubbuun namoota hedduu akka wareegaman ta'uu beekamaadha. Kun Oromiyaatti iyyachaa jiru garuu bulchiinsi Oromiyaa haga ammaatti waan tarkaanfii fudhateen qabuu jedhu jiraattonni kunniin maaf cadhifame laata? Abdiileenii fi wayyaanonni hiree dhumaa keessa jiran. Namni bishaan fudhate hoomacha qaqqabatee yaadu. Hoomacha qaqqabataa jiran gamaa gamaan ibidda qabsiisuudhaan uummata keenya distiraaktii gochuu barbaadanii kan uummanni keenya irraa nu qaba. Weerara gama liyyuu poolisiitii fi naannoo Somaaliitti irraa dhufu furmaanni baay'ee laafa. Furmaanni abdiilee aangoo irraa ari'u liyyuu poolisii diiguudha. Kana opidiyoo yoo fi dandeesse godhuu qabdi turte. Waan nama gaddisiisu amma torbaan dabre kana keessa jilli Somaalotaa biyyoota alaatirraa naannoo Somaaliitirraa dhufanii achi finfinnee turanii qondaalli opidiyoo tokko illee nagarre dhaqanii sodaatan. Look opidiyoo wadala akka abdiilee kana sossobuudhaan mo'achuu hin dandeessu. Dippiloomaasiin mo'achuu hin dandeessu. Nama akka isaa kana cabsuudhaan barbadeessuu qofaan kan bakkatti deebisuun sirreessuun. Kanaaf taayitaa harkaan qabdaniif heeraaf seera biyyattiitiin nama kana sakaaluu lugaamuu yoo dandeessan danda'a. Garuu uummanni Somaalee itti ka'ee jira halkanii guyyaa wajjin hojjannaa abdiilee ni kuffisa. Guyyoonni inni aangoo irra turu lakkaayamaa jiran. He will be gone. Ni deema. Oppidiyoon tole jette tole jechuu baattee
abdi ileen ummata keenya ficiisa ummata isaallee fixaa dirree san keessatti wadda uummanni Oromoo bilisummaa ofiitiif qofa osoo hin ta'in nagaa bilisummaa ollaaf illee qabsa. Nuti bilisummaa arganne nuti nagaa arganne Somaaleen nagaa dhabde nageenyi nuti argannu hin jiru ammallee kan argaa jirru qaba. Kanaaf ifii jecha dantaa saba keenyatiif jecha duula abdiilee irratti ilmaan Somaalee godhaa jiran dhibbatti bira dhaabbannee deeggarra abdiilee ni kutti. Sanirra garuu osoo sanitti hin dhufin warri mootummaa federaalaa dhiibbaa gochuu danda'uudha qaban. Warri mootummaa naannoo Oromiyaa immoo of sobuu dhiisuu danda'uudha qaban. Dirqamni mootummaa tokko yoomiyyuu kan ta'u taate dirqamni isaa kan duraa nageenya lammiilee eegsisu. Safety and security of citizens. Daara baasuu miti nyaachisuu miti wal'aanuu dirqamni duraa nageenya lammiilee eegsisu. Mootummaan nageenya lammiilee eegsisuu hin dandeenye itti gaafatamummaa isaas hin turre jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa milishoota daangaa irraa kaasee poolisii daangaa irraa kaasee daangaa duwwaa godhee komaandii poostii eegaa yaa'in komaandii poostii jara hidhachiiftee uummata keenya fixsiisaa jirti. Kanarratti hojjetamuu qaba. Dhimmi naannoo Affaaris bifuma kanaan achiin jarri wayyaanotaa itti dhiibaa akka jennee agarraa uummanni keenya jabaachuu qaba. Uummanni keenya daangaa irra jiru hidhannoo isaa jabaafachuu qaba. Laal Oromoo nama booda harka tokko shimala jaba harka kaaniin dhallaanduu takkaahuu coqorsa qabattee deemuu danda'uudha qaba. Ka nagaa barbaadu coqorsa itti kennan. Ka dubbii barbaadu shimala itti cabsi. Kanaaf keessatti uummanni keenya daangaa irra jiru hidhachuu qaba. Uummanni keenya ka ala jirus kan biyya jirus jijjiirama finfinnee jiru tan harka dhayaa harka lafa jalaatiin garuu uummata keenya hidhachiisuu qabna. Uummata keenya daangaa irra jiru. Uummata keenya biyya jiru hidhachiisuu danda'uudha qaba. Wabii Opinion wabii nu ta'uu dandeessu mootummaa wabii nu ta'uu dandeessu wabiin uummata Oromoo qofa. Kanaaf uummanni Oromoo jabaachuudha qaba. Uummata ollaa keenya wajjin wal loluu hin qabnu hamma danda'ame hundaan nagaa buusuudhaaf araara buusuudhaaf qabbana buusuudhaaf hojjechuudha qabna. Kan didee ulee wayyaanee ta'ee nutti dhafe immoo ulee san harkatti cabsuu fi harka isaa daaraa godhuudha barbaachisa. Kana uummanni keenya kanarratti dammaqee deemuu qaba. Gama miidiyaatiinis hojiin bal'aan hojjetamu qaba kanarratti. Jawaar gaaffii keenya xumurreerra garuu yaada dura dubbatti irratti keessumaa tarii daawwattoonniif dhaggeeffattoota keenyattis gaaffii ta'uu ni mala sabateef Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee biyyattii haaluma wal fakkaatuun immoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jijjiirama adda addaa waan tokko agarsiisaa akka jiran namni kamiyyuu ragaa isaaniif ba'a garuu waa'ee obbo Lammaa Magarsaa irratti waan ati kaastee jira dubbii isaanii waliin wal qabsiistee obbo Lammaan nama jijjiirama fidanii fi krediitii argachuu qabani kan jedhu kaasteetta. Haa ta'u garuu obbo Lammaadhaaf OPDO adda baasnee ilaaluu ni dandeenya. Maaliif ati iddoo sanatti kanatti jettee OPDO Oromoon hin amanuu garuu Lammaan nama jijjiirama fidee kan jedhu kaasteetta. Adda baasnee ilaaluu dandeenya wanta kana. Idicha kana caalaa irra deemuun hin barbaachisu. Yeroo hedduu qushaashaa fi qushaanquca itti barbaannu ta'uu hin qabu. Ergaan barbaachisaa dhimma kanarratti dabarseetiin jira. Lammaan ammas uummata keenya keessatti kabajaa qabaa gara fuuldurallee kabajaa qabaachuudha qabaa shoora guddaa taphate. Shoora uummanni beeku kan uummanni hin beeknes akkuma inni jedhu dhugatti qabsoo guddaa godhan. Kun waan haalamu miti qabsoo guddaa godhan. Bakka isaanii nama hedduutu ture. Dhugaa jijjiirama kan fide hiree san kan isaan uume qabsoo Oromooti qabsoo qeerrooti. Garuu hiree itti uume kan keessatti akka ofiiwwan kaawwanii sodaatanii abbaa cahayyeetii oggolanii ofirra fincaanuu dhiisanii lubbuun gara feenaa cabtu jedhanii dura dhaabbatanii mormanii qabsoo guddaadha godhan. Kanaaf ani Lammaadhaaf kabajaa guddaan qaba. Warra wajjin jiruufis kabajaa guddaan qaba. Lammaa Abiyyi sama hojii hojjetaa jiruun waan gaggaarii hojjetaa jira. Ani akka Jawaar Mohammeditti akka nama tokkotti nama Oromoodhaa waa hojjetu paartii kamiyyuu keessa haa jiraatu nan dinqisiifadha nan kabaja jaalala Oromoof illee nan qaba. Ammas yoo taate haasaan nama aarsuudhaan gadda Lammaan dubbate hojii inni waggoota lamaan darree hojjete kana hin sarrafu hin xiqqeessu hin haqu. Osoo waanuma fedheehuu ta'e kan ta'u taate galata guddaa Oromoo bira qaba. Hojiin inni hojjete jijjiiramni fide qabsoota bakka kanaan ga'u irratti shoora guddaa taphate. Nama kana xiqqeessuu hin qabnu. Qeeqa ni kenninaaf shaarf kan ta'e qeeqa ni kenninaaf akka dogongora sanarraa deebi'u. Haa taatu garuu haasaa guyyaa tokkootiin hojii waggaa lamaa hojii ajaa'ibaa isaatii warri isa wajjin jiran hojjechaa turanii haquu hin qabnu xiqqeessuu hin qabnu. Ofii inni tokko maal kunillee waa hedduu intala yoo baay'ee hojjechaa turreedha.
yeroo ammaatitti ummanni kan deeggaraa jiru OPDO lammaan itti urgeessisanidha. Caasan garagadii rakkoo akka inni qabu innuu beeka. Ammas yoo kan taate OPDO'n tuuni inni gara karaa OPDO duriitti deebi'u osoo hin taane OPDO'n maal haasa'u karaa lammaatitti as dhufuu danda'udha qabdi. Ummanni keenyas gama sooshaal miidiyaatiinis warri jirtan dhiibbaa guddaa jala jiran gahee taa'ame isaan. Gama tokkoon fedhii ummataa dhiibbaa ummataa kana bakkaan gahuudhaaf halkanii guyyaa carraaquudha qaba. This is the most challenging time political transition baay'ee ulfaataadha. Gama kaaniin immoo warri wayyaanotaa jijjiiramni akka hin dhufne jala jala isaan sakaaluudhaaf yaalii godhaa jiran. Pressure guddaatu irra jira. Dhiibbaa guddaatu irra jira. Dhiibbaan kun isaan aarsuu fi yeroo tokko tokko waan hin taane keessa seenuu waan oolu. Hunduu bar waan akkanaa keessa numa seenna. Kanaaf ammas yoo ta'e uummanni Oromoo lammaa kabajuudha qaba. Dhaggeeffatuudha qaba. Yeroo inni waa balleesse immoo akka ilma ofiititti qunxuutachuudha qaba. Gorfachuudha qaba. Karaa deemsu. Namni kun nama uummata kanaaf gara fuuldura illee waa buusuu danda'u. Waan hanga amma hojjeteenu osoo amma booda illee waa takka hojjechuu baate. Osoo amma booda waa takka illee hojjechuu baate dhugatti waan waggoota lamaan darbe kana keessatti hojjeteeni kabajamuudha qaba. Kanaaf irra deddeebinee waan kana shukkumaa ooluu hin qabnu ajandaa kana bira haa dabarru innis manguddoo ta'e dhiifama haa gaafatu gara fuulduraatis haasaa akkanarraa of haa qusatu waliif kabajnee innis shoora isaa akka pirezidantii Oromiyaatti haa hojjetu warri mormitootatillee akka alternative paartiitti of haa ijaaranii warra gama miidiyaa hin jirrus hojii miidiyaa haa hojjennu daangaa walii eegaa yeroo tokko tokko walitti bu'uun keenya oola hojjechaa wal cina hojjechaa waan deemnuuf walitti bu'uun keenya clash is inevitable yeroo walitti bu'uun san immoo akka lafee waliin cabsine akka lafee waliin cabsinetti of eeggachaa deemuu danda'udha. Maali Oromoon hin mammaayiti lafee arbaa waliin cabsan malee tokko qofatti cabsuu hin danda'u. Kanaaf of eeggataa deemuudha barbaachisa. Kanuma yaani kanuma irratti dubbachuu kanuma jechuu barbaade jechuudha. Jawaar hedduu galatoomii dhumarratti ammoo keessattuu waa'ee daangaa Oromiyaa irratti lola gaggeeffamaa jiru wal qabatee akka waliigalatti biyyaaf alaatitti dhaamsi ati qabdu maali? Aynoo warri diasporaan keenya shoora guddaa ta'e waggoota dabran kana keessatti garii nama gammadee shan tallee taphachuutti jira. Sabsoon hin dhumne. Har'a qofa osoo hin ta'in borooyyuu gaafa aangoon dhugaatuu uummata keenya akkatti galte shoora diasporaa gargaaruu irratti keessatti biyya san rakkoon dinagdee guddaa waan jiruuf ummata keenya gargaaruu irratti shoora diasporaa cimuu danda'uu qaba. Keessattuu ummata daangaa kana ilaala ummata daangaa kana. Har'a hedduu goonni Oromoo kan mul'atu. Qabsoo Oromoo tan jiraachise yeroo 1970 keessa qabsoo Oromoo kan jiraachise qabsaa'ota kan jiraachise ummata keenya gammoojjii kana ummata keenya daangarraa kana. Wanni har'a gareen akka abdiilee ture taatee ummata kanarratti mataa raastuuf waan qabsoo kanarratti namni keessaa dhume nama keenya daangarraa kana. Waan humni isaa lola waggaa 50 sana keessatti irraa haphatee jaarsoon biyya mul'isa abbaa gadaati bara. Warri har'a isaan mataa itti raasanii daangaa isaa sarban kuni Hayila Sillaaseen namarraa fixee darbuun namarraa fixee saba qabsoo Oromooti. Mallasaan nama irraa fixee humna isaa haphiseeti har'a alagaan itti deddeebitee isaan raasaa jirti. Nuu jecha haphatan nuu jecha miidhaman qabsoo tanaas hin gahuudhaaf bakka har'a geenye har'a Oromoon qabsoon Oromoo har'a ofirra dabartee alagaa mana hidhaatii baasuutti jira. Sadarkaa kanarra gahuudhaaf garuu uummanni keenya kan gammoojjii booran daangarraa kaase hanga amma Harargee lixaatti jiru kuni aarsaaf wareegama guddaa kafala. Waan xiqqaa miti. Santu humna isaanii irra laaffise. Kanaaf humna ta'uufii qabna. Maaliif idanurraa qaban uummanni biyya alaa jirrus uummanni jiddu galeessa jirus uummata daangarra jiru kanaaf idan haqa nurraa qaban. Gaafa nuti hin dammaqin gaafa nu biraan dukkana gaafa nu wata akka hin beekne sanitti ummata daangarraa kanatu ilmaan isaa qabsootti kenne qabsaa'ota bakka adda addaatitti dhaqan ofitti qabee wajjin du'ee wajjin beelee wajjin dheebotee asiin ga'e qabsoota isaantu asiin ga'e kanaaf qabsoota irra haqa qabanii yeroo isaan miidhaman cal'isuu miti humna qabnu hundaan bira dhaabachuu qabna.